akkam nagaa jirtu. I am Abdurrahman Kissan. Jumapel Abdurrahman Kissan. Today, I'm gonna teach you French language. The response of greeting. In previous or in the last class, we learned how we offer greeting in French. Now, today we are going to learn response. Okay? Har'aan tana kabarachuuf deemnu deebii namni tokko afaan Faransaayinn yoo deebii nu maanno nagaa nu dhiyeesse afaan Faransaayinn deebii maal jennee deebisnaaf ka jedhu ilaalla jechuudha. Sagantaa darbe keessatti afaan Faransaayinn nagaa wal gaafachuu barsiisnee yookaan barannee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf comment ça va, comment allez-vous, comment vas-tu, karaa ittiin ça va nagaa gaafatan laallee jirra. Har'a mootu deebii isaa laallaa jechuudha. Yoo namni comment ça va, comment allez-vous yoo nuun jedhe deebii maal jennee deebisnaa ka jedhu ilaallaa jechuudha. Let's begin. Okay? Deebii jechuun afaan Faransaay kun asirra kabarraa kana jechuudha. Okay. Jalqabarraa kaanii haalaan nam tokko yoo nagaa nuun jedhe comment ça va, comment allez-vous, okay? Comment vas-tu yoo nuun jedhe ok ça va yoo nuun jedhe oh bonjour yoo nuun jedhe maal jennaan. Bonjour nama nuun jedhe guyyaa keessa bonjour jechuun hello jechuudha haa jechuudha rakkoon qabu guyyaa keessa sa'aatii ganama hanga galgalaa jechuudha. Bonjour ka fayyadamnu jennee laallee jirra jechuudha. Nam guyyaa keessa bonjour nam nuun jedhe deebiin nu deebifnu bonjour bonjour hello hello hi hi jechuudha. Salute rakkoon qabu bonjour bonjour jedhamee deebi'aa jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan comment ça va yoo si jedhamte how are you osoo si jedhe jechuudha. Akkam nagaa jirta yoo si jedhamte ku deebiin ati kennituufi oui ça va bien. Okay? Oui ça va bien. Ani nagaadha yookaan ani nagaa jechuudha. Ani nagaadha yookaan ani nagaa jechuudha deebiin isaa. Yookaan mootiyyuu comment ça va nam si jedhe akkam nagaa yoo inni si jedhe ça va mal jechuun nagaa miti jechuudha. I'm not okay jechuudha yookaan an nagaa miti jechuudha. Let's negative response. Okay? Deebii faallaadha jechuudha. Ça va mal jechuun nagaa miti yookaan I'm not okay jechuudha. Okay. Ça va pas mal jechuun badaas miti homaa hin jennu jechuudha. Badaas miti yookaan homaa hin jedhu jechuudha. Okay? Ça va mal jechuun ça va pas mal jechuun homaa hin jedhu badaas miti gaariidha jechuudha. Bakka not bad jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Yookaan mootiyyuu namni tokko comment allez-vous, comment ça va yoo si jedhe comme ci comme ça jechuun gaariis miti badaas miti so like this like that jechuudha. Okay? Badaas miti gaariis miti 50-50% percentii 50-50 jechuudha. Badaas miti gaariis miti comme ça. Okay? How are you? Oh sorry so not bad not good like that. Okay? jechuudha. The other one is ça va nagaadha jechuudha. Ça va comment ça va yookaan immoo ça va nagaadha jechuudha. Kan biraa mootiyyuu je vais bien. Okay? Ani nagaa. Je vais bien. An nagaa. Simple kanaan illee deebisuun ni danda'ama jechuudha. Pas mal, not bad yookaan badaa miti jechuudha. Kan kanaan wal fakkaatu. Badaa miti. Ça va pas mal. Ça va biraa gattee illee pas mal jechuun ni danda'ama. Not bad or badaa miti jechuudha. This is the way when someone offers us in French greeting the responses. Okay? Deebii jechuudha. Kana jennee deebisuu fi dandeenya yoo namni afaan Faransaay nagaa nuun jedhe jechuudha. So, our today's lesson wind up over here. Until next time, à bientôt. See you then.